Ganina chama, ganina chama, ganina chama. Harka fuunii akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun qophii gannee keenyaati. Qophiin gannee keenyaa shamarran hojii mataa isaanii uummachuun tattaafatan illee jajjabeessuu irratti gahee guddaadha kan inni qabu. Guyyaa irraa immoo shamarree tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Shamarreen kunis hojiin ishee maal akka fakkaatu kan waliin daawwannu ta'a. Qopheessuun kan isin biraan ga'u Andaraartuu Garbaati. Gama ogummaa kaameraatiin Hawwii Nabiyyuuf Lammii Solomoon nu faana jiru. Isinis hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Tole baga nagaan dhufte. Baga nagaan waamicha keenya kabajjee asitti argamu keetiif hedduu galatoomsiin jenna. Isinillee hojii kolaltanii na waamuu keessaniif galatooma. Egaa hojii moodelingii irrattidha kanati hojjettu. Hojiin tokko tokko kan muuxannoodhaan dhufullee ni jira. Hojii kana muuxannoodhaan fiddee moo barattee barumsa isaanii qabdame? Hojii moodelingii hojii muuxannoodhaan dhufullee miti. Barattee waan baratte irratti kan hojjettudha. Moodelingiin shoortii barumsa gabaabaadha. Shoortii koorsii kennamudha. Baradhee dhumaadha kanan fide. Gama barnootaan immoo sadarkaa akkamiirra geesseeti kanatti jirtu? Barumsa koo digirii faarmaasii waggaa lammaffaa xumuree gidduutti amma wiilduraalii guutee injira dhaabee injira gidduutti jechuudha. Maaliif dhaabdee barumsa kee? Hojiin moodelingii hojiin ani jalqabe baay'ee chaalenjii guddaa qaba. Barumsi bakka ani itti jalqabillee naannoo Maganaanyaa wanta ta'eef bakki ani mana barumsaa koo itti eegale immoo Burraayyuudha. Achitti mana barumsaa hojjechaa achitti deebifachuudhaaf barumsa kiyya achirra jiru digiriidhaan naannoo sanatti barumsi hin kennamu kan kennamu Maganaanyaa Abbichuu kaampaasii qofarrattidha. Sababa kanaafi achi deddeebi'ee hojii kana hojjechaa barachuun wanta naaf hin mijannee fi hojii kana toora qabsiifadhee amma barumsa koo idileetti deebi'utti inni kun amma naaf jabaatutti jedheen dhaabee jechuudha. Jalqabuma isaa barnoota osoo barattuuti kanati mana barumsaa moodelingii banatte? Barumsa koo faarmaasii barachaa otoo hin jiru gidduutti hojjaan koo baay'ee dheeraadha. Namoonni illee akkan baradhuufillee moodelingii akkan baradhuufillee baay'een akka kaasu turanii. Sana booda barachuun qaba jedhee barumsa moodelingii shoortii koorsii durumaan iyyuu barachuun nan barbaada. Sana dura barumsa gabaabaa kan ta'e mana bareedina shamarraniillee baradheera kan dhiiraas kan dubartiis baradheera jechuudha. Sana booddee moodelingiin baradhe shoortii koorsii baradhee hojjechaa barachuu waan nan barbaaduu fi shoortii koorsii fudhachaan ture. Jalqabuma isaa osoo barnoota kee barachaa jirtu barnoota idilee jechuudha. Namootni hedduun ana dabalatee yeroo mana barnootaatti nu erganii barumsa keenya barannu waama barnoota keenya qofarrattidha kan nuti xiyyeeffannu malee barumsa biratti hin baradhaa yookiin immoo hojiin biratti uummadha waan jedhu badaa yaada isaan qabnu jalqabumarraa kaasuudhaan maaltu akkati mana barnootaa moodelingii barattee immoo hojiitti akka tiiktuuf maaltu si kakaase jalqabumarraa? Jalqabuma gaafa faarmaasii barumsa faarmaasii eegalu akka barumsa faarmaasii baradhu kan na godhe abbaan koo ofiisaatti faarmaasiftii waan ta'eef obbolaan koo an booddee waan ta'eef obbolaa koo na fuuldura jiranii sana waan hin baranneef an baradhee hojii inni hojjechaa jiru kana akkan itti fufu abbaan koo barbaadeetu akkan faarmaasii baradhu na galche. Garuu faarmaasiin tokkoffaa an fedhii koo miti wanta ani barachuu barbaadullee miti ture amma kanatti. Garuu fedha abbaa kootii eeguudhaaf jedheen dhaqee jalqabee kanani barumsa shoortii akkan baradhu kan na godhen moodelingii barachuu waan hin qabuuf hojjaa kootti fayyadamuu waan hin qabuuf jedhee kanan barumsa moodelingii fudhadhe. Garuu kanan shoortii koorsii baradhee immoo baradheef immoo barachaa hojjechuu kanan barbaadeef immoo baay'ee namarraa yeroo baay'ee waan nama harka jirutti hin amanu wanta namni naaf godhutti baay'ee sammuun koo hin amanu. Garuu immoo yeroo tokko maatii koo wajjiniin otoo barumsa kana barachaa jiru maatii koo wajjin wanta ta'e irratti wal dhabeen ture. Gaafa maatii koo faana wal dhabu wanti sun dirqama obboleessa koo bira taa'ee kanan faarmaasii barachaa ture. Obboleessa koo bira akkan hin teenye wanti sun na dirqamsiise maatii koo wajjiniin walitti bu'e jechuudha.
Sana booddee bakka hojii ta'ee eegalee barumsa kootti dhufee barachuun qaba jedhee akka tasaatee Yekkaa Kifla Katamaa irratti guddiftuu beektamoo Moግዚitii jechuudha. Ba'ee ture Yekkaa Kifla Katamaa deemeen sana booddee afaan Oromootiin singalmeessuun afaan dandeessuun galmoofta. Afaan Oromootiin guddiftuu kana deemee gaafa kutaa 10tiin gaafa galmaa'u naaf nan argadhe hojicha qormaatan qabu homaa tokkollee hin qabu akkasumatti qabxiidhaan namoota caccalananii maqaa baasu turanii maatiin koo akkas godhi wanta isaan jedhanii fi wanta isaan jedhan gochuu sana waan hin dandeenyeef ofii koo danda'ee jiraachuun qaba waan hin jedheefi sana booda hojii kana gaafa argadhu miindaan isaa birrii 2,100dha. Dirqama immoo akka moodeelingii baradhullee barbaadan turan isaan moodeelingii gaafa barachaa tureyyuu ani wanta naaf ergamu ji'aan isaan waan isaan naaf ergan irraa hambiseen ofii kootii kaffaladheen eegale malee amantiittillee waan jabaataniif amantii faana wal tuqallee jedhanii waan yaadanii yaada garaagaraa waan qabaniif akka moodeelingii baradhuufillee fedhas hin qaban turanii kunis xiqqoo shemaatii koo wajjiniin akkanii walitti buusu kunis na godheera. Sana booda akka waan an barbaade gochuudhaaf maatii koorraa gargaarsa eeggachuun qabu. Kanaafiyyuu ofii kootii ba'ee jireenya koo jiraachuun qaba jedhee miindaa birrii 100 miindeeffameen bakki ani jiraadhu qabbannaadha bakki hojii kootii sachumadha. 2,100 yaadii magaalaa keessatti mana kiraallee siif hin fuudhu. Baay'ee ulfaata ture. Haalli yeroo sana baay'ee ulfaataadha. Kanarraan immoo umuriin koollee baay'ee waan hin hubanne umurii kanarrattillee baay'ee ulfaataa ture. Sana booda 2,100 miindeeffamee mana kiraa birrii 1,400 kaffala. Birriin tirfiin achirraa naafuu qarshiin naafuu qarshii 700 qofaadha. Ganaman baa sagalitti hojiitii baa waan ta'eef faarmaasii barumsa koo itti fufuu hin dandeenye. Moodeelingis immoo kaffaluu hin danda'u. Moodeelingiin 11 booddeedha kilaasiisa garuu kaffaluu hin danda'u taaksiidhaaf maal birriin nan gahu waan ta'eef moodeelingis yeroo murtaa'ee fi adda kutuun qaba. Aartiist giddu gala aadaa Oromootti eegaleen ture kanas adda kutuun qaba. Amma jireenya koo of danda'uudhaaf illee hojjechuun qaba jedhee nu hojjedhan ture. Bakka achi hojjennu bakka hojii sanatti immoo hojiin isaa baay'ee ulfaataa ture umurii kanarra teessee wanta hojjettu miti. Namoonni achirra hojjetanillee yeroo baay'ee namoota gurguddaa umuriin isaanii gurguddaa illee ijoollee guddisuu danda'anii haadholii faadha yeroo baay'ee Moግዚitirra kan hojjetu. Achuma kan jiran illee wantoota akkamiitu achirratti hojjetama ture? Wanta achitti hojjetamu waan baay'ee ulfaataa ture namoota ijoollee qaama miidhamtoota faatu jira isaan kanaafillee daayipperii qeyyertaa hin dhiqxaa hin raffistaa bakka nyaata isaaniittillee nyaachifta ture yeroo barsiisaan boqotuttillee kilaasiidha ijoollee kana hunduma isaa situ eegaa jechuudha. Ijoollee baay'ee wanta ta'eef haalli isaa baay'eedhuma ulfaataadha hojiin isaa ganama barii tokkoon ba'ama amma 9 kanaatti ijoollotuma faana waanuma akkasii hojjetaa wanta guyyaa guutuu jechuudha. Kana booda ganama homaa nyaadheen ba'u ciree akkasitti hin ba'a. Yeroo ijoollee sa'aatii 4-5 kan tooraan nyaatu wanta ta'e 4-5 misaa isaanii yeroo isaan nyaatan jechuudha. Yeroo kana nyaati achi qammasamuudhaaf jedhamee kan kennamutu jira jechuudha. Ilaaluudhaaf jedhamee kan kennamu sana nyaata sana achi bakka achi cufannaa jechuudha laaqana keenya. Waan qarshiin sin geenyee waan qarshiin hin geenyee fi galgala moo manatti gallaanii dirqama irbaata malee hin bulamu wanta ta'eef mana keessatti dhugaa waan ani qabu istoofii akkasii xiqqoo tokkoo fi biradistii tokko xiqqoon qaba. Waa bibbitee hojjechuudhaaf illee waan bibbittatee jennaan deetiin maal birrii meeqadha. Hojjedhee kana hojjedhee birriin koo ji'a tokko nan gahu wanta ta'eef saamunaan jira kana biraan uffata waan meeqatu jira wanta ta'eef galgala galee jennaanii qoloo ruubiin bitadha isa guyyaa 3 nagaanaan guyyaa 3 fayyadama. Kaayeen guyyaa 3 fayyadama sanuma nyaadhee bulaa ganama kana nagabuu kon akkasitti tokko akkasittiin achi hojicha ji'a 2 hojjedhee ji'a 2ffaayyuu osoo miindaan naaf hin galiin ani hojii kana hojjechuun natti ulfaateera wanta ta'eef dhiisuun qaba. Yoo danda'amellee bakkeerra hojii biraa yaala jedheeni hojii sana dhiisuu murteesse nan dhiise otoo miindaan ji'a 2ffaa naan galiin iyyuu nan dhiise yeroo sana immoo ana duwwaa ijoollee wanta ta'eef ijoollota illee baay'ee gammachiisee maal waan hin jedheef illee daayirikteerii mana barumsaa sana dhiisuu koottillee meeqanatti bilbilee baay'ee gaddee ture. Na hojii biraan hojjedha jedhee gaafanii dhiisee akkuma kana immoo
feesbuukiin fayyadaman ture. Akkuma tasaate baay'een aariin qaba bakka saatiin maatii koo wajjin wallolii barumsa koo addaan kutee wanti kun baay'ee natti dhaga'ame baay'ee miidhaa guddaa keessan jira. Saatii sana akka tasaa suuraa wayii ijoollee wajjin deemnee fookasiftii suuraa wayii kaanee turre. Suuraa sana anaaf wantoota salphiseen ilaala wanta ta'eef anaan waan natti fakkaatu ture. Suuraa sana gaafa feesbuuk irratti gadhiisu namoonni hundumtiyyuu maxxansuutti ka'anii suuraa qullaa maal jedhanii jechuudha. Jaakeetti wayii ture asiin xiqqoo ishee ziippiin banamee jira akkanuma fuudhanii feesbuuk irra naannessuutti ka'an. Sana booda namni wayii hojii dhiisee galee mana hin jira baay'ee haala ulfaataa keessan jira. Bilbila koo barbaadee namni wayii naa bilbila hin kaasee ati maaliif akkas goota uffata akkasii maal jennaan aaree waan hin jiruuf sirriitti illee itti naasofne maal naa gochuudhaafidha minaamin jedhee deebiseef jennaan qaamaan si argee haasawuun qaba wajjiniin haasawuu qabna waan haala gaariirra jirtuun fakkaatu naan jennaan tole jedhee qaamaan argi gaafan argu wantoota jiran hunduma isaa gaafan maatii koo wajjin maalii irratti akka waldhabee hundumaayyuu gaafan itti himu barumsa kee moodelingiittis aartiittis faarmaasiittis deebi'uu qabda. Kanaafiyyuu ani kaffaltii hundumaayyuu siin danda'a mana kiraa kee wajjin dabalatee waan ta'eef barumsa keetti deebii barumsa kee baradhu jedhee ji'aan qarshii siifan galcha qarshii barbaachisu wanta sitti irratti yoo jiraate immoo na gaafachaa deemta jedhee na wajjin haasa'ee jennaan tole jedheen galee mana keessa jiru sanallee nan jijjiirradhee mana biraatti barumsa koo faarmaasii sitti fufee moodelingii sitti fufee aartiif deebiin baradhe moodelingii silumayyuu ji'a 2 baradheera kan na afur ji'a 4 qofaa ture jechuudha. Sana booda itti fufuun hin danda'ama yoo addaan kutamee barumsi deemeen kaffaladhee deemeen barumsa sana itti fufee garuu amma namni kun na gargaaru keessaa tokkoffaa nama kanaani kaleessa hin beeku fira koo miti uumaa koo miti wanta ta'eef har'a na gargaaree boruu akkamiin ta'a sammuu koo keessatti amman jiraadhu keessatti akka sedheen of cannaqama godhan ture baay'een dhiphadhan ture. Sana booda barumsa koo ji'a 4 innumti na gargaaree barumsa koo ji'a 4 sana fixee aartiin illee ji'a 3 ture duran aartii fixee itti aansee moodelingii konan xumure. Modelingii akkan xumureen sartifikeetiin illee ture kennama ture. Modelingii irratti immoo gaafan ilaalu manni barumsaa afaan Oromoodhaan illee banamee hin jiru. Pirootokolii mallee namoonni hojjetan illee baay'ee beekame. Wantumti kun iyyuu beekamee hin jiru sagantaa garaagaraa bareechuun moodeloonni sagantaa garaagaraa bareechuun nu biratti baay'ee beekamee hin jiru. Saba biraa biratti garuu bakka olaanaa qaba. Sagantaa irbaataa yoo qabaatan iyyuu namoota wajjin sagantaa irbaataa yoo qabaatan iyyuu moodeloota waammatu nuufaa bareechan jedhanii jechuudha. Sagantaa xixiqqoo maatiin bakkee irratti ba'anii qaban irratti iyyuu moodeloota waamaniitu akka sagantaan sun bareeduuf fayyadamu sabni kan biraa jechuudha. Kan keenya immoo sagantaa gurguddaa hoteelatti galmatti eessatti qophaa'u irratti iyyuu wanti kun baay'ee beekamaa miti. Sana booda sartifikeetii koo akkuma sanaanii qarshii kaffalamee fudhatamutu jira. Qarshii sana kaffaleeni sartifikeetii koo fudhadhee gara hojii moodelingiitti seenuudhaaf kana booda mana barumsaa banuu sammuu koo keessa jira garuu jalqaba irratti qarshii hagamee akka inni na barbaadu hunduma isaa taa'ee yaadanii gara fuulduraatti itti yaadaan deema jedhee sana booda sagantaa namoota garaagaraa gaafa isaan qopheeffatan illee ofuma kiyyaa dubbisee hojjechuun qaba wanta akkasii baratamuu qaba waan jedhee fi gaafa eebba kitaabaatu jira jedhan illee namoota abbaa eebba kitaaba sana qopheesse illee ofuma keenyaa dubbisne qarshii xixiqqootiin qarshii 500 akkuma faatiin nama tokko ofitti dabalee ijoollee shamarranii ofitti dabalee sagantaa akkasii feesbuukiidhaan illee hawween deeburtee piroomooshin jennee peejii isaallee banannee jechuudha. Sagantaa namoota hojjechuutti namoonni gaafa achirratti nu argan immoo bakka kan biraa walitti himan illee yeroo baay'ee namoonni aartii quba wal qabu waan ta'eef nu hojjechiisuu eegalanii jechuudha. Kana booda nama na gargaaraa ture sanaani kana booddee wanta tokko hojjechaa jira wanta ta'eef sa'aatii rakkadhetti akka na gargaartu sin gaafadha. Garuu ammarratti immoo hojii tokko hojjetachaa jira wanta ta'eef kan na gargaarte kan hundumaa isaa naa gooteef jedhee galateeffadheeniini kana booddee ofii kootee of dandee wantoota kana hojjedhee anillee waan tokko irra gahuu hin danda'a wanta ta'eef jedhee nama sana haasofsiiseen gargaarsa sana ofirraa dhaabsisee sana booddee hojii kana hojjechuutti gaafan kee wantuma naga'u nan argadhan ture mana kiraa koo kaffaladhee wantoota na barbaachisanii barumsa koo sitti fufaan jiran ture jechuudha. Gama moodelingiitiin gaafa mana barumsaa isaa jalqaba irratti jalqabdee jechuudha. Nama sanatu si gargaare moo akkamiin hojii kana mana barumsaa kana banachuu dandeessi? Yeroon jalqaba banachuudhaaf yaadeyyuu nama biyyaatti beeku nama abbaa qabeenyaa wayii argee
mana barumsaa kana banachuudhaaf qarshii hagana na gaafata. Qarshii hagana waan na barbaachisuu fi manni barumsaa kun afaan Oromootiin banamee hin jiru wanta ta'eef fudhatamallee hin argata. Hojii bareedaadha hojjetamuu danda'a waan akkasiidha. Yoo barbaachise lama taanee akka hojjennutti jechuudha kan waliin keenyaa ta'e. Yoo immoo namni kun biizinasii waan akkasii hojjechuu hin barbaadu yoo ta'e anaan na gargaare bor hojjedhee illee qarshii sana deebisuu fi akka hin danda'utti naasofsiisee jechuudha. Yeroo baay'ee immoo beektaa yoo ta'e wanta aartiitti namni biizinasii beeku keessumaa waan aartii itti bakka hin kennani bada. Maaliif waan qarshii argamsiisu hojjetta ta'ee jennaanii wantoota kanatti yeroo isaanii gubuun barbaadan wanta ta'eef jechuudha. Kana booda ammatti hojii biraa eegalaan jira wanta ta'eef naaf hin mijatu. Garuu yoo hin danda'e sana booddee akkaatii hojjettuufis gargaaruu hin danda'a jedhee namni sun naasofsiise. Kana booddees garuu taa'eeruma yaada sammuu koo keessa yeroo sana wanti jiru qarshii amma inni na barbaachisu sana guddisee yaadeera waan ta'eef calliseedhuma hojiin hojjechaa jiru hojiin sana tokkoon hojjechuutti ka'ee jechuudha. Uffata namaallee uffata aadaa faallee ofuma keenyaa gaafannee otoo waan tokko nuuf hin kaffalamin birrii keenya baasnee mana suuraa kaffallee maal jennee beeksisaa fi turre hojii kana fudhatamallee argachuudhaaf wanta baay'ee gochaa turre jechuudha. Sana booddee gaafan mana barumsaa kana banuun qaba gaafan jedhu irreechi ba'ee irreecha bishooftu xumurree as deebine akkaawuntii kora qarshii 3,000 qofatu jira ture. Garuu wanti kun banamee hin jiru akka afaan Oromootiin manni barumsaa kun hin jiru wanta ta'eef yooma waan xiqqoo godhee eegaleeyyuu fudhatama godhachuu hin danda'a. Namoonni illee na gargaaruu danda'u ilaalanii illee na jajjabeessuu danda'u sammuu kootti waan yaadeef biriin 3,000 qabu sana tiraanspoortii kan biraan qaba 3,000 akkaawuntii korra jira. Mana barumsaa kana jalqabee irratti banuun qaba. Miis sulultaan geggeeffamee ture yeroo sanaa jechuudha. Miis sulultaa irratti nuti deemee ijoollee achi leenjii kenne yeroo sana. Ijoolleen achi fedhii baay'ee waan qaban waan argee fi sulultuudhuma irratti jalqabuun qaba jedheeni heeyyama baafachuu sulultaa deemee jechuudha. Jalqaba seera qabeessa ta'uudhaaf heeyyama baafadhee chaappaa ergan hojjechiifadhee booddee hoteeluma tokko dubbisee torbanitti guyyaa 3 akka nuuf kennanii sa'aatii 2 akka nuuf kennanii otoo nu qarshii tokko waan kaffaliin nutis immoo hoteela sana akka beeksifnuuf miidiyaa hawaasaa irrattis akka beeksifnuuf jedhee piroopozaala hojjedheen qabadheen jira. Sana booda deemee heeyyama koo baafadheeni akkasiin godha jedhee otoo yaadaa jiru hoteela sulultaa keessa jijjiiru deddeemee ilaaleera xiqqoo ishee bakka bal'aallee barbaada wanta ta'eef yeroo sanaa fi bakka naaf ta'ullee hin arganne ture. Kana booda namoonni wayi ijoollee wayi ispoortii barsiisan ikkoo jiru torbanitti guyyaa 3 hojjetu manni isaanii bal'aadha maaliif isaan faana wal qixa kaffaltanii guyyaa 3 wal jala jijjiirtanii hin hojjettanii jedhan. Toleetti nageessaa jennaan nageessanii gaafa kana ijoollee ispoortii hojjetan deemee gaafa naasofsiisu torbanitti guyyaa 3 qabna manni isaanitti hojjetan baay'ee mana guddaadha. Kana booda sulultaa baay'ee manni amma kanallee hin ulfaatu xiqqoo immoo karaarraa keessa gala. Meeqa kaffaltu jennaan 4,000 kaffalaa jennaan 2,000 yoo isinii kaffalee isinii wajjinaan mana barumsaa koo asitti jalqabe jennaan isaanillee hin barbaadu wanta ta'eef tolee jedhanii qarshii 3,000 qaba 2,000 akkaawuntii koorraa baasee isaaniif kenne 3,000 baasee 2,000 isaaniif kenne 1,000 sanarratti hafe immoo barcuma dukkaa kan laastikii kana 10 bitadhee jechuudha. Namni gaafa dhufee galmaa ofii kilaasiillee hojjennee gaafa boqotullee sanarra taa'u qabadhee waan yaadeef jechuudha. Kana booddee nan bitadhee onlaayinii gaafa feesbuukiidhaan beeksisuu eegalu namoonni garaagaraa dhadhagaanii na gaggaafatanii jalqabuma akkan kaasaa turetti immoo industiriin kun industirii barbaachisaa akka ta'e gama saba keenyaatiin immoo bakka guddaallee waan itti kennamee jiru akka hin taanellee barreessaa waan hin tureefi namoonni feesbuukii kootiin wanta barreessu kanallee na hordofanii keessaanis na haasofsiisanillee jijjiiru. Sana booda sulultaa irratti miis sulultaan geggeeffamee waan tureef warrumti miis sulultaa ta'anii filatamanillee ijoollee baratanii miti akkasumatti nuti deemnee leenjii ji'a tokko kennineefi kan agarsiisanii filatamanidha. Sanaaf namoonni fedhii qaban baay'ee wanta jiraniif sulultaa irratti illee namoonni dhufanii galmaa'utti ka'anii jechuudha. Gaafa galmaa'anii ani kan galmee isaanii irraa argadhu fi kan kaffaltii ji'a sanaa akka kaffalan ji'a 2 achi erganii barsiisee booddee nama tokkoon ofii kootti dabalee dhiira tokkoon dabalee akka na faana barsiisuu fi mucaa san faana deemnee torbanitti guyyaa 3 deemnee leenjifnee ji'a 2 tureen ji'a 2 gidduutti immoo isarratti banuun qaba burraayyuu irratti banuun qaba jedheeni burraayyuuti immoo akka sulultaallee miti manni kiraan faallee in ulfaataa salphaatti illee hin argamu akkas ture. Kan sulultaatti bantee sanarraa milkooftee lammaffaa isaa bantee immoo achitti dabarfatteeti. Jalqaba kan sulultaa hin dhaamneen ture.
achii sotoman barsiisaa jiruun burraayyuu irratti dhufee banadhee jechuudha. Sumna milkeesseen dhufee burraayyuu irratti banadhe. Garuu gaafa karaan sulultaa hojjetamuu jalqabu sulultaa deemanii barsiisanii deebi'uun baay'ee ulfaate. Karaan yeroo dheeraaf hojjetamaa tureera. Asuma deemuudhaaf iyyuu ganama kaateeyyuu sa'aatii 8 kilaasii yoo ta'e 8 achiin geessu galgala 11tti baatee deebitee burraayyuutti galuudhaaf illee baay'ee ulfaataa ture. Kana booda gidduutti nan dhaabee ji'a lamaaf ijoollee dhumatti himeen barumsichuma nan dhaabsisee ergan burraayyuutii eegalee jechuudha. Ergan dhaabsisee booddee gaafa karaan hojjetamee dhumu immoo anillee barattoota hasii eegalanii gara ji'a 4 gahaniiru waan ta'eefi warri sulultaa jiranis akka dhufanii burraayyuutti leenjii xumuranii eebbifamanii godhee jechuudha. Sana booda isa sulultaan akkuma sanatti dhaabeen jechuudha. Eebba booddee immoo deebisee amma sulultaatti illee eegaluudhaaf jedhee kana dura jalqaba koo waan ta'eefini mana ispoortii keessatti dabalata namaa wajjin qixatee eegalee. Garuu immoo ergan burraayyuutti eegalee immoo jajjabaachaa dhufeera wantoota baay'ee jijjiiraan ture. Yeroon mana barumsaa noormaali sulultaatti eegalee aniyyuu mana kiraayii qarshii 2,000 sanaa ji'a dhufu yoo ta'u dhufee barataan naan galmoomne ta'e waan kaffaluun qabu sii galee. Garuu immoo hojiin sun achi waan na milkeesseef burraayyuuti jalqaba mana xiqqaadha baay'ee bareedaadha garuu kwaaltii qaba 8,000 ji'atti kireeffadhe ji'a 3 illee jalqaba kaffaluu qabda kan ji'a 3 sana kaffaleen eegalee. Yeroo ammaa kana burraayyuutti jira malee kan sulultaan jiru jechuudha. Sulultaa dhaabeen jira. Mee yeroo hojii kana eegaltetti namooti ilaalcha akkamitti kan isaan siif qaban? Yeroon eegalee noormaalii karuma dhaabbata amantii garaagaraas wanti baay'een ka'eera. Karaa amantii waaqeffannaa faadhaan illee akka barumsi kun illee 666 akka dhufee barumsi kun humtiyyuu immoo dubartoota leenjisanii waan biraa irratti bobbaasu akka kanatti illee yaadanii baay'ee haasa'amaa ture miidiyaa hawaasaa irratti jechuudha. Karaa namoota dhuunfaayyuu garaagaraa wantoota baay'eetu kaka'aa ture. Akkasuma akkuma 666 akka amantii faana wal qabatu baay'ee tokko immoo akka waan mootummaan mana barumsaa kanallee hundeessee dubartoota achitti leenji'anii namoota qabachuu akka barbaadu waan akkasii wantoota baay'ee wantoota haasa'amaa ture jechuudha. Qeeqa namootni siif qaban kanaati immoo akkamittiidhaan ilaalte? Ani akkanitti eegalee beeka. Namnumti jalqaba hawwiin akkamitti eegalte otoo jettee gaafattee namni natti siqee na beeku yookiin maatii isheetu gargaaree siin jechuu danda'a. Namni iccitii kana hin beekne jechuudha. Yookiin immoo hawwiin namarraa fuutee akkas goote yeroo baay'ee beekta wanta biyya keessatti taasifamu dhiirarraa fudhattee akkas goote illee hawwiin kana mana barumsaa kana kan banatte yookiin immoo akkuma ammaallee mootummaatu hundeesseef akkas jedhamee haasa'amuu danda'a. Wantoonni taa'aa turan miidiyaa hawaasaa irratti taa'aa turan hundumti isaanii akkan jalqabetti baay'eedhuma waan sa'aatii sana na kuffisuu danda'u ture. Baay'ee ani kan inni naaf galee erga wantoonni sun darbaniitu erga maxxansi kun hundumti isaa darbee ijoollee eebbisiisee ergan ka'ee booddee namni meeshinii na godha maxxansa namaa wayii jalatti. Homaa waan tokko natti hin fakkaanne namni wanta barbaade jedhu ergan eebbisiisee darbee namni meeshinii na godhee yoo xiqqaate waan ji'a 4 ji'a 5 duraa gaafa na yaadachiisu nan boo'e sana booddee sii galee maali beektaa? Ololli narratti ka'eeni otoo namni tokko anaaf dhufee barataan naaf hin galmoofne ta'ee sa'aatiidhuma sanadhaan kan kiraay mana ji'a 3 kanan kassaree yeroo suma cufuu ture sii galee yeroo suma dhaaban ture maaliif mana kiraallee kaffalee callisee nama hojjechuu otoo birrii qabaadde callisee mallee piroomooshinii namoota na deeggaran dudduuba koo godhadhee qarshiitiin sii galee miidiyaa hawaasaa irratti namoota dhiibbaa naaf uumuu danda'anii ofitti dabaladhee mana kiraa koos kaffalee barsiisota waan hundumasaa seeraan qopheessee hojjedhee dhiibbaa irratti uumuu nan danda'an ture namoota miidiyaa hawaasaadhaan irratti kaan kana. Garuu kana gochuudhaaf nama siin qabu qarshii siin qabu namaa tokko iyyuu hin qabu ture. Na sa'aatii sanatti erga ture gaafa naa galu nan boo'ee takka otoo waaqayyo nan gargaarre ta'ee sa'aatii wanti kun narratti ka'aa turetti achitti na hambisuu danda'a ture. Homaa tokko iyyuu akka hin hojjenne na gochuu danda'a ture. Jechoota namni siin jedhe kana garuu akkamittiidhaan cabsitee ati gara fuulduraatti deemtee milkooftame? Gaafani ammuma kana garuu namoonni baay'ee wanta baay'ee ammuma jedhanii garuu namoonni tokko immoo namoonni na jajjabeessan jiru. Ati namni zimsi jalaa jedhee
yookiin si jajjabeessaa jira ta'a yaada isaa keessatti yookiin immoo hojii kee deeggaraan jiru ta'uu danda'a. Namnumti dubbatu iyyuu immoo yeroo baay'ee namni hin argu koomentii koo jalatti jabaadhate waan gaariitti jirtanaan jedhee warra na arrabsan jalatti immoo sirrii jette warra nama deemee jedhu beekaanii si galee nan arga yeroo baay'ee waan namni koomentii hin dubbisne fakkaata yeroo baay'ee koomentii anarra waa maxxanseeratee jennaan har'a nan dubbisa boriin hin dubbisu malee itti fufee har'a wantoota jijjiiran hunduma isaa namumti iyyuu gaafa koomentii waa'ee kee maxxansu namni maal jedhee jala deemtee hin dubbista si galeera innaa namoonni baay'ee sodaadhu ture namoota warra jabaadhaan naan jecha deemanii koomentii biraa jalatti immoo nama na arrabsuuni sirrii jette jedhanidha. Garuu immoo waan tokko godhee jennaan gaafa namni na arrabsu ala namoo maal godhuun jedhaan sammuu kootti si galeera. Ala namoo wanta ta'e bakka natti tola akka waa godhuuf na kakaasa waan na kakaasa waan ta'eef yeroo sana namni akkas naan jedhu ala namoo maal godhu garuu jireenyuma koo keessatti amala koo normaali moodeelingii kun jireenya baay'ee si barsiisa. Baay'ee sammuu kee bana. Kana namoota moodeelingii baratanii deebanii hojii biraatti milkaa'anii baay'eedhaa dhaga'uu dandeessa. Akkati jireenya guddaa argachuudhaaf hojjettu hawwiitu sammuu kee baay'ee sammuu kee bana. Waanuma xixiqqoo akkasiin hin qaqqabne illee si godha. Ani baay'ee amalli koo akkasiin turre nama jarjaruun ture nama aaruun ture garuu amala koo kan hunduma isaa jijjiire namni wanta barbaade yoonaan jedhee dandee nama baafatee ittiin jedhe homaa tokko namaan jechuu hin dandeenye otooti nama ifadhu naan jettee nama ifachuu hin dandeenyedha si galeera baay'ee jireenya koo na jijjiire akkan dhaggeeffadhu na godhe yoo namni wanta barbaade godhes yoon si jajes sin jaje jedhee baaseen dubbadhaan namoota zim jedhee ilaala miidiyaa hawaasaarra nama jiran nama balleessaa jiruunis dafee balleessaa jirtan jedhu baay'ee yoo wanti tokko deddeebi'ee wantoota sana jibbee wanti gochaartu garuu naannatti hin tolleem sirriidhaa ilaalteettaa siin jechuu nan danda'a dafeen jedhu sanayyuu anuma bira teessee waan barbaadde yooti balleessite sin qeequs sababa mataa kee qabdan jedha sii galeera ati namni hatu tokko sababa hatuuf sababa mataa isaa qaba waanuma barbaade namni godhu hundi isaa jireenya isaa keessatti sababa mataa isaa qaba hawwiin maaliif akkas goota yooti naan jettee an jireenya koo hunduma isaatiif wanta godhuuf sababa mataa kootiin qaba sii galeera. Kanaaf moodeelingiin amala baay'ee namoota baay'eedha amala kee jireenya kee waan hundumaa si jijjiira. Karaa si qabsiisa namoota gurguddaa faana ooluu akka qabdu si barsiisa. Maaliif namoota waan tana wajjin oolta taana waanuma sana haasaa oolan dhagaa oolta. Namoota gurguddaa faana gaafa ooltu garuu wanta gurguddaa anis kana gochuun qaba anis kana akkas hojjechuun qaba sammuu kee wanta si jedhu jechuudha. Ani immoo erga mana barumsaa moodeelingii banadheeyyuu namni bakka jireenya akkanii hawwiin jireenya guddaa qabdi normaali nama mana barumsaa qabu jechuun ati sammuu keetti gammatuu dandeessa mana barumsaa qabachuun silumayyuu nama qarshii qabaatee hojjetu sitti fakkaachuu danda'a. Garuu immoo akkas miti ture baay'ee gaafa immoo miidiyaa hawaasaa irratti beekamtee argachaa deemtu immoo bakka teessee shaayii dhugdullee sodaachaa deemta namni dhufee bakka kanatti na argee jecha. Sana booda gaafa mana barumsaa kana wajjin tanaa jedhu namoonni indee hawwiin ikkoo nama makiinaa bitachuu danda'uudhaan beekaa lafa deemti malee hawwiin ikkoo nama akkasiidhaan akkas gooti gaafa jedhanii kana sammuu kootti amansiisee wanta godhu taaksiin fayyadamu maal sodaachuutti hin ga'e garuu deebee taa'ee gaafa naa galu ani ikkoo isaan jedhan sana miti ani hawwiidha jireenya koo natu beeka akkanitti jiraadhu kana booda namoonni gaafa haasaa akkasiin dhiyeessan maal jechuutti hin ga'e ani ikkoo nama hojjetee buluudha malee ani haadha qabeenyaa miti. Bor nan beeka akkana haadha qabeenyaa ta'uu si galee maaliif dhugaa dubbachuuf ijoollee wajjiniin barachaa jiru umurii koo kanarratti waggaa 3-4 jiru. Warri kan mootummaa kaampaasii deemanii warri jiran illee barumsa irra jiru hojiidhaan hin deemne. Ani immoo jireenya koo keessatti rakkinni an argees maatii wajjin walitti bu'uunis wanti kuni wanti inni na barsiise rakkina guddaa rakkina amma dhumaatti hin arge rakkina baay'ee ulfaata. Jireenyi dabarsee akka waan hundumaa baruu na godhe saatiidhaan irra kadheesi otoo narraan turiinis immoo jireenya na argisiiseera hojii na argisiiseera maaliif ani hin qabu ta'ee jennaani anan qarshii namni naa kennutti sammuun koo namoonni abbaa kootu na gargaara obbolaa kootu na gargaara hiriyaa kootu na gargaara jedhee sammuun koo amanee tasuma danda'ee hojii dhiisee taa'uu hin danda'u. Moodeelingiin hin tuqamne hojii baay'eetu jira akka hojii akkas akkasii hojjetaniif illee yaada garaagaraa illee nan kaasaaf hin ture. Garuu immoo dadhabinni wayii jira sii galee yeroo hojii marratti iyyuu dadhabina wayii qabna. Ofitti amanamummaa dhabuudhaan. Ofitti amanamummaa dhabuun illee rakkina illee arguun barbaadan sii galee wanta qophaa'aa tokko illee kan ijoolleen
waan qophii tokko hojjechuu barbaadu waanuma qophii waan isaan hin rakkisne otoo rakkatiin immoo otoo itti yaadiin otoo teesseen karoorsiin nama meeqa dubbisteellee normaali hariiroo nama wajjiniin uumuu gaafata modelingiin aartii wajjin wanta wal qabatuuf illee namoota garaagaraa dubbistee irraa muuxannoo fudhachaa deemuu qabda namoota si na deeggaru jettullee haasofsiisteedha hojii mallee namoota si hirmaachisan illee namoota namoo baay'ee wajjiniin wal beekan quunnamtee hojii baay'ee hojjechuu si gaafata. Normaali achi yeroo sana warri eebbifamanii ba'anii mana uffata aadaa fa'aa wajjiniin walii galtee godhanii kan beeksisaa jiran fa'aa jiru. Hojii akkasii hojii xixiqqoo kanarratti fiilmii kan walitti fufaallee kan dorgomanii argatanillee fiilmii walitti fufaafaallee kan hojjechaa jiran jiru. Waan akkasii waan xixiqqaa kanarratti bobba'anii jiru. Tole egaa hedduu galatoomi mee chaalenjiiwwan dabarsite keessatti hojiiwwan hojjettu hundumaa keessatti ciminnati ofirratti argite maalidha? Anaan omaanatti fakkaatu jechuun wanta tokko hararra teessee akkas gochuun barbaadu otoo jettee gochuu wanta barbaadduudha ganaa wanta ta'eefi asii ol gaafa ilaaltu yoo manachi gaayettee sammuu keetti yaaddee itti dhiphachuullee dandeessa. Garuu bor gaafa deemtee bakka sanarra geessu garuu homaa tokko sitti hin fakkaatu sii galeera wanti sitti dhaga'amu tokko hin jiru gaafa wanta sanarra geessu jechuudha. Garuu akka namni jedhuttis anis ofii koo irratti wanti baay'ee na ajaa'ibe amala koo keessatti obsa qabaachuun baay'ee ciminni koo inni guddaan baay'ee obsa qabaachuudha. Ijoollee faana barattootuma jiran faana illee amala walii galtee barsiistee maal jechuudhaaf illee hojichi hundiyyuu baay'ee ulfaataadha wanta ta'eef yoo namni natti dubbate illee an callisee dabarsuun koo wanti dhufe hundumti isaayyuu wanta natti dhufe hunduma isaayyuu nan callisee nan keessa koottidha wanti ani qabadhu baasee dubbachuu tasuma hin barbaadu. Ciminni koo inni guddaan wanti na ajaa'ibu obsaan makanaa isaa akkan argadhe hin beeku obsa qabaachuu koo baay'ee na gammachiisa. Tole egaa mana barumsaa moodelingii banatteetu jirtu hojii kanarratti ammas immoo hojii mana miidhaginaa shamarranii banatteeti kanatti jirtu. Hojiin kun moodelingii wajjin wal fakkaata moo maalirraa kaasteeti kanatti mana rifeensaa banatte moo? Jalqaba kanan irratti yaadu eegalee yeroo akkuma mana barumsaatti otoo barattoonni leenji'aa jiranii sagantaan garaagaraa gaafa jiraatu barattootuma keessaa ijoollee filamee sagantaa irratti deemanii akka hojjetanii fi ijoolleen filamanii hin ba'u turan. Yeroo kana normaali bakki ani itti hojjedhu gara Burraayyuudha. Gara sana yoo gara katamaa taate amma tokko bakki murteessaadha hojii hundumaatiif iyyuu bakki ati itti hojjettullee murteessaadha. Gara sana namoonni jiranii akka ati barbaaddetti siif hin dhufan uffanni nu biraati. Akkasuma meekaappii akkasitti godhadhaa kottaa rifeensa akkasitti godhadhaa kottaa ittiin gaafa jettu yookiin immoo baqa pirootokolii keessan eeggadhaati kottaa gaafa jettu zim jedhanii mamma pirootokolii gaafa jedhamu moodelingii keessatti illee akka qaba. Mataa rifeensa keessa habbi godhattee yoo dhufte yookiin callistee feesteraa godhattee yoo dhufte pirootokoliin jedhama wanti kun akka qaba baqa pirootokoliidhaaf fi sagantaa irratti argamuudhaaf. Gaafa kana namni bishaanumaan illee miicee firiizii godhatee illee zimee dheen dhufaa. Waan gootuun qabdu filameera waan ta'eef gaafa amma hojiin torbatti dhoote jaatti argite yoo ta'e nama jijjiiruu hin dandeessu sa'aatii kana keessatti. Wanti kun immoo hojii irratti gadi buusaa deema kwalitii kee gadi buusaa deema waan ta'eef kanaaf maal gochuun qabadhee taa'ee yaade mana barumsaa isaa banuu moo manumatti hojjetamu banoodhee taa'ee gaafa yaadu manuma barumsaa isaa yoo hin bane qarshiin ittiin baratan illee hedduudha meekaappii fa'aa mana bareedinaa shamarranii qarshii itti baratan illee hedduudha sanaaf mijachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef manuma bareedinaa isaa banee kanuma namni biraan itti hojjetatu banee sa'aatiin itti piroogiraamii barattoonni piroogiraamii garaagaraa qabanitti immoo meekaappii waan hundumaa achitti hojjechiisee fi fudhadhee akkan deemuuf waan naa mijatuu fi waan kwaalitii koo naaf eega jedhee yaadee fi jalqaba kanaan sammuu kootti yaadee akkan banuu fi kan na kakaase kanadha. Tole umurii dargaggummaa kanarratti hojii ofiis uummatanii nama biraafis hojii uumuu akkamittiin ilaalta? Umurii kanatti baay'ee namatti tola. Jechuun anaan baay'ee na gammachiisa. Maaliif sababan irra jiruuf homaanatti hin fakkaatu garuu namni ta'e gaafa dhufee waan aan jedhu namni wayii dhufee yookiin nama umuriidhaan na darbe ta'a. Yookiin nama umuriidhaan qixa koos booddee koos ta'uu danda'a.
garuu gaafa namni ajaa'ibsiifatee ijoolleen shamarran fa'aa baay'ee naa barreessu keessumaa shamarran biyya arabaa fa'aa jiran fa'aa biyya galee fa'aa hojjechuun barbaada maal hojjedhu maal ati nama hojii dhabna akkas na gorsifaa gaafa namoonni dhufanii akkasitti nattaasaanii lakkaanii namaa fi fakkeenya ta'an jira namni isheen nama hojii akkasidha jedhee baay'ee nan gammada sii galee bakka amma irra jira wanta ta'eef waan irra jiru homaa tokko natti fakkaatu namoota teellaa koo jiran yoo ilaale yookiin namoota umuriidhaan na caalanii har'arra ta'anii baratanii fixanii waan baratanii fixaniin illee hojii ta'e uummachuu waan matee namoota otoon godhin callisanii ta'anii gaafan ilaaleen jedhu takka waaqayyoos na milkeesseera anis umurii koo kanatti maaliif umurii yeroo baay'ee umurii koo illee namatti himachuun natti hin tolu dhugaa umurii koo namni na gaafate otoon waggaa 3-4 dabalee himadhe maaliif namni na nama nodhe waan yaaduuf maaliif umurii kanarratti maalumatu akka hojjettu si godhee isin sobda ijoolleen shamarranis layyuu umurii ni matanii hin sobu jedhanii wanta yaadanii namni gaafa umurii koo na gaafatullee itti himuun natti ulfaata. Tole gara fuulduraatti immoo hojii keetiif galmi kee maal yaadaa jirta? Gara fuulduraatti wanta yaadu jalqaba irratti kitaaba moodelingii afaan oromootiin baasuun barbaada. Maaliif moodelingii yeroo baay'ee namni waan gaarii yaada gaarii ittiin kennu wanta ta'eef moodelingii maal akka ta'e uummanni kun guutummaatti akka baruu fi normaali hojjechaa jira waan hojjechaa jirudha. Kitaaba kana afaan oromootiin moodulli isaa kan mana barumsaa qophaa'ee jira garuu kitaaba seera qabeessa ta'e akka bee namoota hundumaa bira akka ga'uu fi barreeffamaa jira. Kitaaba kana namoota biraan ga'ee ilaalcha namoonni moodelingiidhaaf qabanii akka jijjiiramuun barbaada jalqaba irratti kana gochuun barbaada. Inni kan biraa immoo yoo waaqayyo jedhee Oromiyaa keessa bakka garaagaraatti mana barumsaa kana banee yeroo baay'ee namoonni bakka garaagaraarra na gaafatu garuu tokko lafa qabachiisuun qaba jalqabaa jabeessuun qaba jedhee waan yaadeefan malee damee bakka biraatti banuu hin baniinan jira. Kanaaf damee malee bakkoota itti banuu barbaadu illee jira Finfinnee keessatti illee jalqaba irratti Finfinnee keessatti banuu barbaada. Bakki ani itti banuu barbaadu naannoleen garaagaraa asuma naannawaa Finfinneetii bakki garaagaraa jira mana barumsaa kana babal'isuun barbaada. Inni kan biraamoo internaashinaali akka ta'u akka addunyaatti illee dorgomaa akka ta'uu fi mana barumsaa kana yoo waaqayyo jedhe yeroo gabaabaa keessatti internaashinaali immoo nan godha jedhee yaada. Tole galatoom yeroo keetiif hedduu ulfaadhu siin jenna. Galatoomas illee. Daawwattoota keenya qophiin gannee keenya torban kana turtii nuti hawwii waliin taasisnee kan hanga ammaa daawwachaa turtanidha. Qopheessuun kan isin faana ture Andaraartuu Garbaati gama ogummaa kaameraatiin Lammii Solomooniif Hawwii Nabiyyuu nu faana turaniiru. Torbee keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti. Ganneena chama, ganneena chama, ganneena chama, ganneena.